du'e kana hunda fuula hidhanii ajjeesanii achuma dirree sana akka namni dhaqne godhanii jiran. Isiniif galee kana wal qabatee dubbii ciccimtuu akkana hin jedhamne dubbiinis kana booda akka wal abaabaluu fi wal sobuunis akka hin danda'amne mootummaa baaga taatanii namni kiyyamaa du'e inni du'e immoo maaliif awwaala dhabe jedhee akka uummatiin gaafanne itti gaafatummaa baqatuudha har'a aangoo gadiifti hundi ishiituu yookiin aangoo irraa ari'aman. Maaliifini nuti akkam jennee akkas jennaa jedhanii gungumuu jalqabanii ennaan isin jalqabu duraadhaa shaneen walloo keessan jiru jettanii uummata nagaatti jira jettanii waan jedhu turtanii sunuu shaneedha jedhanii ari'anii. Amma dubbiin sambichaa miti warri godinarra jiru ammii mu'eetii fi Ahmada san maaliif ari'amanii isa jiru ammii mu'eetii fi Ahmada san waan ari'amaniif waan tokkoof ari'aman. Inni sunis shaneen uloluu dhabdanii maarii miti shaneen uloluu dhabdanii gizema jedhaa jiran. Nama shanee lolu amma isaanuma dhiisanii nama isaanuu qawweedhaan walgahii keessatti afaan qawweetti itti qabee karaa ofii fedhe isaan oofuu godhataniira. Waraanni har'a dawwee taa'eeru ammii mu'eetii fi Ahmada saniin ajajamaan turre. Yookiin waa tokko godhaan turre. Isaan bas isaantu ajajaa ture. Kotta buchulloota keessan fida. Himaa takka takkaan jedhaniini achumaa fi asiin buchulloota guurratanii gara fedhan qabaa turan. Isaan waan isaan hiisise ammaan dura qawween juuntaatti loltan jedhameeni akka godina keessaniitti jedhamee qawween gurguddaan qawween lilikkii hunduu qawween hirameefii ture. Qawwoota san hanga xiqqoo qawwee ishii xixiqqoo firoota isaaniitii fi hiriyoota isaaniitii hiranii qawwee gurguddaa gurgurataniiran. Qawwee gurguddaa gurgurataniiran. Birri miliyoonaan lakkaa'amu qawwee gurguratanii qawwee alamuu simeedhaa isaaniif kenne mana nama tokko kaahanii akkaawuntii maqaa isaatiin bananii maqaa nama tokko lamaatiin bananii achirratti birriin hawaalamee akka ani dhagahutti nama birriin sun harka hawaalamee maal jedhetu qabameera. Inni tokko badeera tokko abbaa gadaa san badeera inni sun tokko isa mana isaatii qawween gurguramaa ture. Inni kun ammoo asi buuteen dhabameera. Dabra biraan irra qabame jedhan tokkos akkanuma wanti isaan jala utaalu tokko. Kunis gurgurtaa qawwee saniini walitti jiraa jiran. Waan qabamaniif waan himatamaniif sin hima. Hidhamuun ni mala. Hidhamuun ni mala. Waan isaan aangoo irraa ari'amaniif anas sin hima. Aangoo irraa wanni ari'amaniif nu juuntaa fi shaneen nu lolaa sin hin jenne qawwee sin kennine isin ammoo qawwee gurgurattanii haja dhuunfaatiif oollatanii jedhameen jechuudha. Gaafa baatee irra deemanii eessa karaa warra baabboo deemanii deebi'an qawween kennamee fi wanni adda addaa waan hedduu ture. Sanirra wallaban akka har'a waan Oromoodhaaf naatee isaan kun maalii jedhanii naanii maalii jedhanii naanii ofii wal saaxilanii wal himuu jalqaban. Gariin badaniira nama dhabamaniiranii buchullooti immoo warri daldalaa yaman warri harkaan nama ajjeesaa turan. Isaan sun amma warra nama ajjeesu wajjin bakka ajjeechaadhaa dhaqaniira. Ajjeesisaa jira. Isiniif galee? Kanaafuu inni kun akka kana. Okay, gama federaalaatiin maaltu haasa'amaa jira? Lolli kaabaa maalirra gahee yookiin wanni haasa'amaa jiru diriddiriin jedhamu sun maal isa jedhuuf? Diriddiriin jedhamu Abiyyi bakka sadiitti qoodamaniiran. Bakka sadii qoodamaniiran amma. Biltsiginnaan bakka sadii qoodamaniiran. Qoodi kun isa nuyi jibbama isaaniitiif jennu miti. Haqiiqaa jiru dubbiin achi keessaa bahaa jiru warri Bahardaar nuti jarri nu dadhabdeetu mennaan duuba deebitee Maqalee dhaquu qabna. Maqalee dhaqnee sina shannafne mii jenneeni akaakii zarraf jechuu qabnaa jedha. Warri keessa dubbicha beeku namni dabra birhaan gaafa gahan san Abiyyi Ahmad dhoksaadhaan osoo warri Bahardaar hin dhagahin ani yoo isaan bakkuma tanarraa ka'anii gara daangaa isaanii deebi'an nin araaramaa jedheera. Jarri hin deebi'an seetee siniif galee jarri hin deebi'an seehee kana waadaa seeneera. Jarri guyyaan malamatti fiigdee qawwee tokkon dukkisin biyya ishiitti deebite. Yoo yaaddattan gaafa gaashanaa fi laallibalaa qabatan miidiyaalee isaaniitu haasa'e malee miidiyaalee isaan deeggarantu haasa'e malee Geetaachoo Raddaa Reuters gaafatee jennaan dhugama laallibalaa deebitanii qabattanii jennaan himuu didee jedhan yookiin bilbila kaasuu didee jedhan gaafsan inni. Siniif galee gaashanaas qabanne jedhanii haasa'uu didan warri biraaduu haasa'uu isaan haasa'uu didan
Maalif gadhiifnee malee qabannee waan hin jirre. Maalif duuba deebitan jennaan dhaabnee jennaan bakka itti sabasabamanii isaan irraa nu dhaan ofirraa dhoofne. Takalakkaluu jirra malee qabatu hin jirru jechuu himuuran. Siyaasaadha deeggeeffadhaa walii galaniiru. Deemanii har'a naannoo sana irra gahaniiru. Gaafa isaan naannoo isaanii irra gahan mee Abiyyoo amma ministeerri biyya alaa ergamaan biyya alaa Ameerikaadha maal jedhe? Gabaabamatti yoo Abiyyi daangaa Tigraay kasheenu tahe hanga Itoophiyaan akka meeshaa alaan bitanne dhorkuudha. Hanga Tigraay dhageeffadhaa dubbii cimtuun asi. Tigraay manxiqatal hadri godhuu yookiihu bakkattu xiyyaarri irra deemuu dhorkame. Siniif galee bakkattu xiyyaarri irra deemuu gurmeessa kootu. Okay. Xiqqoon irraa dubbicha karaa sii qabsiisaa ture. Bakka xiyyaarri sheenuun akka dhorkamu kana jechuun Ameerikaan ofiitti dabartee dhorkuu fi yookiin dhaabbata addunyaadhaa dhorkisiisuuf jechuudha. Akka Tigraay hin dhaabne xiyyaara. Mukaan isa lafarra dhaqxee loluuti miti. Xiyyaara kan keetu dhabuuf deema. Okay. Kuni garuu yoo isaan iltizaama godhan yoo isaan waan isaan jedhan dhagahanii naannoo isaanii keessaa bahanii ammas lola biraa banuu dhabanii jedhan. Kanaafuu mircaa hedduu qabanii jechuusa. Kuni kan warra Tigraay. Asirratti kuni saabiyyi shira saabiyyi xaxe. Mootummaan kiyya kufuurra akka barbaadettu haa ta'uti takka bakka barbaadu gahuun qabaa. Jarumti tun duubatti deebiti ta'in namoo kalaas mootummaan kiyya dhume faranjiin Finfinnee baqattee jedhee gaafa cinqame sanii dabra biraanitti kana mallatteessii fiifata. Okay. Kana warri Bahar Daar quba qabaa gama tokkoon quba qaba goyyomsaa goonaa kalaas hin ganna amma silaa Tigraay nurraa deebi'anii jedhan. Ashannafne jennettiin dhaaduufis kan nu ta'u kana gaafa haasofne. Abbichuun waan faranjiin duubaa jette yeroo hunda lolli kan ka'u dhaaba tokko keessatti yeroo wanni kanaa tahame kan gaafa Eertiraa ashannafte Itoophiyaan kan Mallas faa fi wanni faan Gabra Tsaadiq faan kan wallolan kanarratti. Gaafa Eertiraan harka kennitee karaas baadummee gadhiisiisanii achi mataa gashanii gara magaalaa 20 mokkanarraa fuudhan. Asmaraa dhaqnee wataadara Eertiraa kan hunda cabsinee Isaayyaas seera dhiyeessinee achi booda mootummaa ofii barbaadan haa isa jedhu. Namni dirree lolaa jiru lola akkas jedha jechuudha Tsaadiq. Tsaadiq akkas jennaan amma daangaarra wal loltan fudhattanii inni kun weerara biyya namaa jedhama yookiin biyyi faranjii sin dha'u yookiin maaqaba sin raggatu jedhee faranjoonni Ingiliz faan itti iyyinaan Mallas siyaasaa waan beekuufu deebi'uu qabdanii jedhe kanatu nu faayida. Dhugaan jirtu sanii isaan duuba deebi'anii Tsaadiq dallanee mootummaarraa buufame yookiin aangoo itti gaafatama waraana Itoophiyaarraa buufame Tsaadiq namticha malaataa amma hoogganuu jiru kana. Siniif galee duuba deebi'e yeroo hunda waan akkasii irratti jechuun kan walolu mootummaan tokko amma warri naannoo Amaaraa nuti lafa walqaayitis hin gadhiifnu dubbiin guddoon tokko san immoo amma mootummaan Itoophiyaa naannoo Tigraay gadhiisee bahuun dirqama ta'e Humaraa walqaayit waan akkasii nuti naannoo isaa gadhiifne atis naannoo isaa gadhiisi. Innis naannoo keenya nu haa gadhiisu yeroo jedhan warri garbiitis amma kanuma jedhanii warri lixaa naannoo kana gadhiisuu qabdu. Siniif galee naannoo sana immoo warri Amaaraa naannoo san gadhiisuu qabdanii jennaan ani akka dhageetti waan tokko Abiyyi ofiisaatii akka Tigraay achiin lola bantu gaafatee jira. Humna keenya dadhabee baqanne jechuuf akkuma warra kaanii akkuma bakka kaanii. Asitti nuyi lola banuu hin barbaadnu uummata keenya fixxanii waan hamamnu gootanii bahaa akkuma nuyi baanetti. Bahaa jechuunis dhibeera Abiyyi asitti lola jira. Dubbiin tana bichaarratti hin dhaabbanne abboleeyyan. Ammallee araara Abiyyi jedhe tana Abiyyi Oppodiyoo wajjin waan haasa'eeruufu bilisiginnaa Oromiyaa wajjin ni taha yoo jarri yoo foxxoquu hufeete jarri ni taha mootummaan keenya aangoo inni jiddu galeessaa haa ta'u maleedha jedhanii warri Oppodiyoodha qeebaltee jira. Faranjoota akkamiizim goonaa jennaan faranjoota Jawaarfaa warra Kaafaa'oo kana tokko Iskandarfaa baafnee wajjin waan tokko haasofnee kinoo irqi biyyoolessaa goone yookiin araara biyyoolessaa goone jenneeni kunniinis gaafii silaa yoo sammuu qabaatan Jawaarfaa amansiifna jedhanii waan akkanarratti yaadan jedhee yaadu haalli poolitikaatti cimtuudha beektanii waan kanarratti hidhaadhaa baasuun birqii jeneraalonni Mangistuu Hayilamaariyaam du'itti faradamee ture meeqa biyya alaatiin dhufne maafii mushkilaa jedhameen turre
namoonni naannoo amaaraa irratti mootummaa biyya irratti mafanqala dalaguudhaan yaadaman dhibbaatamni jeneraalonni hidhaan baane birki nama hidhaa baasuun abiyyi abbaa barbaade hidhaa baasuun jiru. Jawaaris boru yoo bahe guyyaan mana saadhaa fuula durarra gajaraadhaan warri kaleessa nuuduu qaba jedhu sun gajaraadhaan lafa eegaa jiraarra. Isintu abbaa biyyaati jedhameen maal fidaa yoo bahe hidhaadhaa maal yoo bahe irra baay'inni ilmaan Oromoodhaa hidhaa jiran maqaa shaneetiin maqaa Onoog Shanee jedhuun. Onoog Shaneen Ridwaan ambaasaddarra eenyu Ridwaan suni maal jedhe araariin nuyi haasa'u jirru waa'ee uummata biyyattiiti malee waan Onoog Shaneetii fi waan Hiwaat nami fideen jiru as keessatti jedhe kaleessa. Kanatu weetariitiin. Akkana jedhe jechuun maal jechuudha? Akkana jedhe jechuun warra waloluu jiru kana takkattuu araaramuu yaadan qabnu nuti diraamaa wayii dalaguuf deemnaasa jedhudha. Walaakin faranjootaan kan jedhameeru immoo hundumaanuu ni araaramnaadha. Diraamaan kun deemee akka abiyyi waan tanan dalagne beekaniiti warri Tigraay Dabra Birhaan irraa ka'anii eessa gahan? Wanni deebi'an. Maqaleetti deebi'an jechuudha. Huduuda isaanii Koroomitti deebi'an. Waldaa fi Allamaaxaa gadhiisanii. Bakka tokkotti qawween dhaamee torbaan tokko wal lolanii wanni jedhamin jiru. Wanni tokko hin jiru soba. Biyya keenya irratti nuti agarreerra jiillee Shawaaroobiit irraa qe'ee hamma kamiseedhaan darban qawween takka hin dukkaan. Bas harbuu irratti karaa irratti kutuu mokkoran meeshaa irraa fudhatuuf aggaasaan deebi'an. Ittifaaqiyyaan godhameeru ittifaaqiyyaa qawwee loluu ammarraa dhaabaa duun taane duduba taa deebi'anidha. Amma isaan deebi'an loluu mirga qabda. Boru waliif harramuu fi waliif mallatteessuu fi jedhamaatii har'a xiyyaaraan warra kutaa haaluma lolaa addunyaati kun. Loli guddaan hin geessifamne. Karaatti eeganii meeshaarraa fudhatuu hedduu yaalanii turan. Baateedhaan karaa komboshaa kutanii hanga fedhan jedduu kanatti waan fedhan godhuu yaalanii turan. Hin dandeenye. Burqaatti dhaphoota isaan qabde hamma gaafa waan qabdu hunda guurrattu. Hayya kun soba dhugaa lafa jiru kun. Burqaan akkas goone baatee qabanne jedhanii dhuma kijibaniiti Dabra Birhaan irraa wal guurtee dhuftee hunda nama ishii guurrattee gaafa raawwatte baatee gadhiifteef. Kun haqiiqa lafa jiru. Eessatti mormuu dandeessa. Wanni ishiin deebiteef hadafii guddaa as keessaa qabdi ishiin. Waraana Itoophiyaa immoo cabsiteetti agarteetti waraanni guddaan inni waraana dura dhaabbatuu danda'u ammaan dura ibiddaan gubamee ibidda kee darbe suni inni suni cabeera quba qabdi ishiin. Nama madfii sauti madfii gaa dhagee harkaa meeshaan kufee baqatu akka ta'e hunda agarteetti. Qawwee takka duun dhukkise. Hayyaa kinoo ragaa amma nuti warri walloodha. Beeksisaba keenyaaf jecha uummata keenya wallootiif jecha halkan guyyaaf bilbilaa ture. Lolli jira lolli hin jiru Tigree yaa'uu jirti. Makalaakayaana hudduuba makiinarraa bu'ee miilaan yaa'uu jira. Hin lolle. Kaarra qoriitti immoo eessatti milishoonni Amaaraa qawweedhaan jechuu dhagaye. Warri hima beeteen hayaat fichaalloo jedhu sun. 20 ajjeesanii jiranii. Tokko ana ajjeesanii abbaa kiyyaa ajjeesanii gadarban barri irratti anas arganii ajjeesanii achi darbanii. Jira bar doona fuularra taayaa soo jiru. Warra akkasiisan dura lama abaddan qawween takka nama harbuu irratti milishoota Afariitii fi waraana Eertiraa fuudhanii meeshaa gurguddaadhaan ishiin kamiseedha ol deemuu jirtu. Meeshaa kanarraa fudhanna ishii silaa deebi'uu jirti yedduu kana qabneetii duduba deebitee loltu seehanii waan waraanni takka ta'e hin beekne ta'an uummanni sun harbuutti. Waan waraanni takka ta'e hin beekne ta'an jechuun harbuutti gaditti deebitee kombolshumarraa gad deebitee biyyi baqatuu jirti ishiin jedha kombolsharraa gad deebitee hamma jara san daddaaktee waraana shiidhaa habbaa tokko osoo hafin fudhattee achirraa baatutti baatee burqaan gadiif burqaa. Waraanni hammana jabaatu saammin tokko asii lolanii guyyaa sadi asitti lolanii achiin booda duubatti guyyaan sadi asii lolanii duubatti akkasiin ture baqatuu jechuun yookiin ashannafamuu jechuun. Abada oduma deemaniiti. Gaashanaa fi Laallibalaa irratti waan isaan hafee ture jira. Tokkoffaa namoota isaan bakka bu'antu miidhamee himatee jira. Lammaffaa hedduu fokkoranii gaashanaan akkasii jennaani agarsiisuma deebi'anii daakanii isaan deebi'anii fudhatan. Inni itti aanu immoo wanni isaan gaashanaa deebi'anii qabataniif meeshaa gurguddaatu hedduu bakka isaan dhufe. Meeshaa isaan taajaantu hedduu bakka isaan dhufe. Meeshaa naqsii qabdi mooshin. Meeshaa naqsii yaanii meeshoolee itti haajaantu jira. Gommaa makiinaa dhageeffadha. Makiinaa wal harkisu kana dheengadda gaafa gaashanaa qabatan san makiinaa deemu guutuu makiinicha fudhatu kanumatti ilaalanii jibbanii gommaa isaa mututu irraa godhanii yaafatanii gommaa qullaa isaa hambisanii bira deeman. Maaliifini makiinota isaan qabanitti kaa'atuudhaaf deeman. Agartee
وفرطو وبطو الأف ديما أبيات شتوري قافسني قابتني بكسان الرافرتني ديما. وعليكم السلام ورحمة الله. دبين قرقودون سني سنتياني ونجرو ونبرا أمس مالي وجدتا سنتياني أمس ونجرو ونبرا مالي وجدتا. أما جوار فان نوغد يفهمو في مالي نوغد يفهمو أورمون قلبي نسادا لا فهمتي وحمتي كوتاك غمتي ديچسا أبالو أبچون كينيا أبالوس نوغد ديسي أبالوس نوغد حبيبي جوار بر وان برا وان سيغو دمال قباهي جوار جزما إكدمتي جوارتي هداميف إكدمتي جوارتي هداميف ورنانو أماراتو جوار ما هدامو جدي توقفا كون إجتي ور سلطانة كابو منستيروتا تو قدي بيهمي مسنسوني أودي ونيدا بعدين ورنانو أمارا نمني كرسا دي لفاولو كيو جوار هدامني نوتي بلتقينا انتانو بعدين ومتاني حفنا سيولي نندلق نجنانين راكو انقبو يرين قيان هدون قبا akkasitti hidhe jawaar kan hidhame hanga filannoo raawwatuuf ture hanga filannoo raawwatu achiin booda mani murtiidha dhiifama gaafatan jedhee akkuma warra wanta san warra qinijjitii san baasuuf ture sinim galee amma abbichuun jawaar kan hidhe akka filannoo isa waliin hin goone gudiin inni galaaninni naannoo amaaraa keessa naannoo tigiraa naannoo amaaraa oromiyaa keessa akkasitti walitti qabee dura dhaabbatee bokkisu suni akka rifatee mana deebi'uufi. Okay. Siniif galee ati asirra dhuftee peejii kanarra afaan banuu eesh dakkala kaa'e gaduraame abbaan anta waan juuntaa eesh dakkala jettu siniif galee kanaafuuhu jawaaris kan hidhame akka filannoon goone akka dhaabbatee abiyyi waliin moromne kana qophaaf jechuudha. Jabaadha rakkoon qabu peejima baay'iftan malee homaa fiddanii homaan fiddan inni dubbii as keessaa qabatu qabdan qabadda siniif galee kanaan wal qabatee amma wanni nu irratti deemuu jiru irra guddeessa namni miidhame ummata keenya ummata wallooti ummati walloo dhufanii waraana irra kaahanii taa'anii waraana irra kaa'anii taasisan keessatti nama keessa dhaabbatee akkanaan tana buuna jedhu walitti hidhaman qabu asirratti dalagaa boonsaa kan hojjeteerru warra jiilleeti. Warri fakkeenyaaf baatee fi dawwee irratti wanni dalagamaa jiru ummata addaan qoqqoodanii kutaa tokko irratti qoodanii kutaa addaan baasanii nama wayii sinirraa shanyaa jedheeti yaada komentii kanarratti namni guutuun tiyuqaaseer lama sadi yuqaasee kanaa achi hin danda'u kamise dawaa caffaa fakkeenyaaf dawaa caffaa irratti dawwee harawaa irratti baatii irratti namoota addaan babaasanii abboo akkas godhuu qabna akkas jechuu qabna harka kennuu qabdani gaafa qalloo irraa baqatee waraanni lakkoofsisaa guddaadha qalloo irraa gara baadiyyaa dawwee yookiin karaa isoo yeguulaa baqatee dubartii nama arge guutuu ijoollee ajjeesaatii gara laga boorkannaa kanatti gadi ceehee karaa arxumaa darbee jira qawwee meeshaa waraana sanii hiikkataniirtanii waraanni sun gariin gara booraa gadi deemee gariin gara maalloo deemee uuma akkanaati kalaas isaan agga akkana jedhan isaan waan fedhan haa jedhaniiti siniif galee inni biraa abbaan biyyaa inni abbaa biyyaa ofiin jedhu waan takka argee hin beekne lafaa ka'ee abbaa inni waan mootummaa fuutaniirtan deebisaa nuti sababa keessanii maalloo kanuma warruma kana jedhu kana dadhabne sababa keessanii nu maalloo taane sababa keessanii nu maalloo sababa keessanii nu gabroomne warri kana jettan sababa keessanii nu gabroomne siniif galee nuhu sababa keessanii gabroomne warra kana jedhu kana
eenyu karaa dawaa cafaates akkuma kana godhan karaa waladdee kana karaa shaaklaa kana qabballee eenyu nama meeqa ajjeesan nama lama nama eenyu jedhamu ijoollee lama kan qabballee tokko maqaa isaanii barreesseen ture amma asirra jira tokko ganda gooraati abbaan isaanii eenyu Hussein Sa'idooti inni tokko Muhammad Sa'idoo moo waan akkanaati maqaan isaanii akkasii obboleeyyanii miti maqaan abbaa wal dhufa bakka boobee jedhamutti rashanaman dhaggeeffadha namni kana dubbatu hin jiru namni gadda warri akka gaddan gadda teenye irraan waraana keenya dhumee fi jedhaniiti manarra deemanii sodaachisanii jedhan karaa dawwee booraa gara maqaa 30 oliitu natti lakkaa'ameera as keessa dogongorii jiraatinna ofii ijaan agarteetta jedhee gaafadhe namoonni irra guddeessi nami gaafa san bakka sanitti dhaamee rashaname abalu fa'a jechuu malee ani janaazaa ijaan argeen jira jechuu sodaate nami guutu dogongoraa nama malee maqaa dhooknee nama tokko maqaa dhooknee abalu du'eera hin jennu garuu maqaa gara nama 30tu natti kennameera maqaa nama hammasaa kan hammasii kana waamuun barbaadu irra guddeessa aglabiin isaanii namuu beekaa akka isaan ajjeefamanii waan sana ajaa'ibu as keessa nama muraasa qabarame nama 3-4 yoo ta'e namni gaafa tokko dubartiin haadhi gangalattee lafatti maal jettee jedhanii kan kennanii kana malee waan jiru abadan hin qabramne dawwee irratti wanni tahame siniif galee waan hedduu namuusuu kanneessu waan jajjabduudha akka amma nuyi zinjedni teenyaa sun kana miti ammi mootii fi amata sana aangoorraa buufamanii aangoorraa hanga har'aa kaaddamu turan isaan kidmaan hamma har'aa kaaddamu turan nama haarawaa kaaddamsiifnaadha nu hattanii qawwee nu hijuuntaatti lolaa shaneetti lolaasneen jennee kennine gurguratanii haajaa dhuunfaatti ooltanii jirtanii isaan kun malikuma ta'anii namni walloo kamsee irraa isaan tuqun jiru situ ficcisiise zoon nama ficcisiisuu humna qabaadhe nama fixu qaban ture tokko siirraan jalqaban ture ani fagoon jira ficcisiisuufis jiraachisuufis rabbii guddaa harkatti tawakkallee harkaa qabna sila duun humnatti qabaadhe anoo eessarraa kan jalqabu beekan ture kanaaf dubbii dhidheertuu tutahamee waan akkanan jedhamne tutahamee eenyutu baay'ate afa collee qaxaa fi warra har'a dubbii takka laallanne warra kinoo akkana jedhu kana akkam jedhan sababa maalii kanaatiin nuyi adabaa yoo teessanii mootummaa maalloo jettanii nuti warruma maalii jedhu kana barki jibashiiti warra niitii hanke biraa gadi bahee hamma nuyi wanni jennee baanu warra jedhaniin liyyuul hayliin kaleessatti taphuu ture gadi baatee ofirraa lolle maltii waan takkatti faayinne nuyi sababa keessaniin akkas taane nuyi sababa eenyuuti of ta'e atis maali baagaati hanganum hunda bilchiginnaadhaaf aangoo qabaatte kaatee loltu ati kaatee ofumaa lolteetuma bilchiginnaa kana hin eegdu kaatee lafaan eegdu siniif galee kana dadhabne warra akkasii kana dadhabne ammas biyya keessatti nuti maanguddoo ofiin jedhanii maanguddoota bilchiginnaa baay'inni isaanii baqataniiran jaanama warra ammaan dura manee haa gubamu kana baluu qotiyoon irraa qalamu jedhame cubbuu waan akkana jedhameen haasaafne ammaan dura dawwee gammoojjii nama tokko qotiyoo lamarraa qalan qawwee tokko irraa fuudhan maanguddootuma amma bilchiginnaa kana dhaggeeffadha qawween irraa fuudhame qotiyoo lamarraa qalame amma namni suni ilmaan isaa lammanii wajjin qawweemaa wajjin affanamee oofameera asi buuteen jiru obboleeyyan isaa lamman bosona sheenan baqata kalaas maal godhan dhumni dhuma hin beekamu wanni isaati namoota nani maqaa beekuudha dhaggeeffadha fakkeenyaaf ganda ajoo nama hanga torbaa moo kana as buutee dhabamseena warra du'ee kanarraa yoo ta'an hin beeknu rabbii warra du'ee irra isaan hin godhin ammaan dura qotiyoo irraa qalan Usmaan Muhammad nama jedhamurraa Usmaan Muhammad har'aa Muhammad ilma isaatii fi abduu qabatee hidhaa kuteera jechuudha affananii oofaniiran obboleeyyan isaa nami lama qawween isaanii ammaan dura fuudhamee hin deebifame amma kan biraa qabatee obboleessi kaan bosona sheene obboleeyyan isaa nami lama ilmaan isaa qabatee inni hidhaa jira
kana warra kana goosisaa turetu immoo har'a hidhameera. Isaan kana immoo sabboonaa godhuudhaaf akkas jedhanii warra abbaa gadaatii fi abbaa garaa jedhanii moosifaman. Waa'ee gadama jechuun maal akka ta'e kan hin beekne zimu jedhaniituma akkanumatti itti kenname. Kanaaf dubbii shira asii hin qabnetu jedhama. Gara federaalaatiin akka jenne kana dubbichi dubbii wal falfaluutii fi wal sobuu abaluufaa isinii gadhiifne abaluufaa isinii gadhiifne irra baay'inni ilmaan Oromoodhaa mana hidhaa jiran maqaa eenyuutiin maqaa shaneetiin. Shaneen ambaasaaddariin yookiin kan deetaa waa'ee biyya alaa ministeera alaa jedhamu ministeera alaa Itoophiyaadha. Ambaasotaa fi warroota alaatiif akka inni itti ibsatti biyya keessatti waan amata tokko dura akka dameeru araara adda addaa godhuu fi maarii jedhuu fi jedheetuma bira darbee jechuudha. Warra biyya keessaatiif akkas jedhee ibse warri dogongora adda addaa haasaa jirtan shanee fi juuntaa wajjin haasofna jettanii nurraa dhaabaa nuti kan haasofne waa'ee biyya keessaati waan ammaan dura haasa'u turre. Akkana jedhu jedhan jechuudha fal'aana lamaan nyaatu. Kanaaf dubbiin jiillee waliin kennine dhugaa baanta obboleessa kiyya jiillee hanga har'aa waliin kennine kinoo isaan walii galtee qabaatuun kanaaf gaariidha. Jiillee amma waliin kennine namarraa dubbatu baanguddoo godhatanii ifatti abalu bosona jiru abalu jiraa miti hunduma bosona jira hundumatu nuti mootummaatti harkan kenninu nu fixuuf deemanii jedhe. Ganda tokko bicha nama maqaa nama 80 barreeffatanii dhaqanii abalu haan kennuu qabdu. Nuti ijoolleen waan isin jettan kana badii takka raanne biyya keenya irratti yoo lolamne lolle malee hin kenninu jetteetti jedhee hundinuu takka ta'e himate. Jarri kun amma tadaraaddaranii namni keenya akka hin hidhamne namni keenya akka qawween hin hiikamne jedhanii mariis godhanii gara ganda ofiitti deebi'uunis ni mala. Ammoo dinnee didaa jedhanii yoo lolas ka'e ummata hammanaa kana ka'ee ol ka'ee loluunis hin dhiba jechuudha. Tokko ta'uun kanaaf gaariidha. Abboo sababa keessaniin akkas taane jedhanii isaan tokko hin kaane. Isaan tokko subii lafaa ka'anii marsanii abbeeraa fi eeshuma isaa guurratanii abboo harka kenni ka'iiti. Ka'ii harka kenni mootummaatti waan mootummaa fuuteetta qawwee mootummaa fuuteetta mootummaa lolteetta jedhanii mootummaan maal si godhaa ka'ii harka kenni gaafa inni du'e ummatuma saniin janaazaan fuudhan qarbannaa yoo jettanii sittiin dubbatan danda'anii. Hin dhowwamna siin jedhan. Gaafa nuyi du'a nu baaga mirga hin qabne gaafa nuyi lollus mirga eenyu sii kenne gaafa nuyi baqannu eenyu mirga sii kenne afaan nutti banu. Siniif galee laa deeggaruu fi deeggaruu dhabuun amansiisuu fi amansiisuu dhabuu waladda. Arrabsuu fi namoota dhiiga namaa dhangala'aa jiru irratti qoosuun garuu waan ittiin qoosamu miti. Qoosaa miti. Warri komentii jala deemee afaan badu. Namni si deeggaru isa jedhamu miti. Deeggarsaa miti dubbii deeggarsaati miti. Gaafa wal deeggaranii afaan mana gaa namni keenya du'a malee jiraatu turre nuti waa tokko barbaadaan turre. Siniif galee irra baay'ina uummataa baanna isa katamaa keessaa guuran isa ani uumaanatti hin jiru jedhee uummataa wajjin karaarraa maqatee zin jedhee taa'ee eeggekamu isa kana bar uummanni karaarraa maqee namni qabamu dhabamee jennaani maanguddoota gurguddoo lafa kaahamtetti dhaqanii akkana jennaan nuti waan isin jettan kanas hin beeknu jedhaniin yoo jaarraman qabaanne magaalaa ciiftee ani abalufaa wajjin hin jira jettee kaabineen itti bilbiltee ati uumaan balleessine akka hin baqanne faa jetteeniiti guyyaan tokko maal jettee dhaqxee wajjin haasoftee gaafa biraa halkan makaddaa isaarraa wayaa akkuma nama makaddaa biraa qayyaruu mataa isaatti qayyaranii qabaniif situ biyya kaa'ee jedhaniin. Furmaanni mootummaan Itoophiyaadha ni jiga jaalatus jibbus ni jiga hanga jigu boru wanni barbaade godhamuun ni mala. Akka inni jedhu kana miti dhiibbaan gurguddoon itti dhufuun ni mala. Dhiibbaa dhuftu tana keessa Tigraay ni gana xalamti malee maal fiddii isa jedhu jiranne Tigraay akkanatti hin gana xalamtu fidattee gana xalamti. Isa fidattee jechuun kiyya isuma mootummaa irraa buufti. Kana bichaa miti. Furmaanni ni dhufa furmaata hedduutu karaa hedduu banameera amma. Warri Tigraay kun duuba deebi'uun hulaa siyaasaa hedduu bananiiran.
هلا سياسة أبي الدنيا رت جبمة أكا كان بودا يو لوليكا سيسوني سك يو دي بي الدنيا نكافان بني كرا سياساتين ونين وادا شيني رغا هجير أوشو دبي الدنيا نكا إبارتي غوتو إبان نشين غوتو كيسا meeshaan inni akka mootummaatti jara kanatti loluu ture abaawos tahee isaan kanatti loluu ture akkam bitanne akka meeshaan bitanne maaqaba irratti gatu jechuudha maaqaba gatu jechuun waan jabaa digalee kanaafuu hulaa siyaasaa hedduu baneera hanga sangaruu warri har'a inni bosona jiru boru lafni nagaa ta'e ijoollee keetti deebi'e jedhamee ni deebi'a. Osoo kan mootummaa dhugaadhaa tahee hidhaa jiru tahe inni hidhameeru hidhaa ni baha. Lubbuu doote garuu ni deebifna. Har'a namni mootummaadha jedhee liyyuu haayilii birgeedii minilik wayaa makkalaakayaa kaate kanatti harka kenne nama du'e bar nuti bilisoomne bar abiyyi biyyoo nyaate zaalimni akkasaa kan biraa dhufullee bar akkas tahee jennee qabri jalatti ittiin himnu inni deemeera kaas. Kanaafuu du'a har'a jiru ooshuudhaaf furmaanni maali isa jedhu obboleessi keenya ta'uu gaafatee hin jedhu. Furmaanni jiru har'a kana du'a hanga dandeesseen du'a jalaa maqu namoota lafaa ka'anii jara kanaa wajjin deeman waan har'a hamma har'aa jedhee hin beekne warra abaa'oodhaa kaan ijoollee biyya kiyyaa kan abaa'oo kee jiran warra carraan argadhe hundatti abbaa biyyaa akkan ajjeefne ummatatu wal jibba abbaa biyyaa akkan ajjeefne. Abbaa biyyaa dhiisaatii warra sin loluu dhufe kaan lola lola keessatti yoo loluu dhufe lola waan kana malee jiru abalu buchullee jettanii abalu kana ta'een ajjeesina waasan hanga har'aa fakkeenyaaf bosona dawwee keessa deemaa turanii karaa qorii karaa abbaa biyyaa ajjeesanii hin dhageenye kijiba ammaa bilisiginnaan olii gadi qabdu kanamte ijoolleen bosonaa kun abbaa biyyaa abalu ajjeesanii jechuu hin dhageenye isiniif galee. Ani Saudi Arabia jira abbaan komantii dhibba Saudi Arabia jira kanarratti maaltu godhame amma maali jubbisan jijjiiruuf hin deema nama har'a kana qawwee qabatee namoota hulaa deemee qabsiisuu jiru bakka argattanitti halkan guyyaa bakka inni fincaan bahe bakka bosona inni kee deemutti ajjeesa maaliif in abbaan du'a fiduu jiru isa kana. Ani ilma abaluuti yoon jedhe yoon hin qorii tahe yoon hin jiille tahe eessan nabiya ka waraanni eessan nabiya ka baagan ija isaa duraa maqe abbaan hulaa deemee na qabsiisee ajjeesisuu jiru kanaami ati kan ajjeefte jechuun ruhii nama meeqaa du'arraa baraarte jechuudha. Kanammoo wanni kun baatee aanaa baateetii fi aanaa dawwee harawaa irratti dalaguu qaba. Aanaa dawwee harawaa inni dawaa cafaa dabalatee asirratti dubbiin kan hammaattee abbamti biyyaa ifumaa ifatti hudduu harree namaa kan abboonuti boqoricha baalageetti nuti waan amata san jettu san jedhee qawwee baateetuma halagaa boru si dhiisee deemu wajjin abbaan afaan banuu jiru abbaa biyyaati warra ofiin jedhee naqarsa kalee nu keessa guddatteedha. Siniif galee kanarratti ammaan booda dhiifamni hin jiru. Abbaan warra akkanaa kana mataa dhooktanii lafa nurraa buusuu qabdan ammoo warruma biyya isaanii warruma sin qoqqobumaa sinitti ka'aniiti. Warruma sin keessuma taa'ee dubbii kanatti jirudha. Abbaan dubbii balleessuu jiru. Keessumaa keessa aanaa dawwee harawaatii fi karaa baateedha. Dhaaddee dachi balleessitee harkinaa dhaame bilisiginnaa irraa jettee dachi balleessuuti. Halkanii guyyaa ilmi namaa kan du'u jiru sababa ishiiti. Ammoo irra guddeessa namoonni isaan ajjeesisuu jiran kun gariin isaa qotee bulaa gaaf tokko urguusaa keessaa bahee hin beekne wal dhabbii dhuunfaa yookiin ajaja shiitiif gadi jedhee buluu dhabnaan namoota ajjeesisaa jirti. Amma hojiin hojjetamuu qabu abboon akkamitti asarra shidee takka dhabne Aliyyi Abdalbaarii takka akkamii dhabne bara abboon namni nama lama bar dawwa keessatti nama lama jechuudha. Unkaan asiin darban jedhee dubbii isaanii himuu miti. Gaafa isaan bosona jiran san yeroo waan isaanii haasa'uu jalqabe namni as jedhee gurratti wal hima ture. Har'a asiin darban jechuudhaaf gurratti wal himan abbaa fi ilmi isa diinatti himuuti miti. Arrabas kutan namarra duba gaafsan arraba namni arraba irraa kutan amma kana dawwee jira. Waggaa waan isaanii ka'e namni guutuu mimillatu jalqaba. Maaliif dhugaa dubbachuudhaaf abbaa biyyaa nama hedduun ajjeefne isaan garuu
dhugaa jirtu lafatti dalaganiiran nama lamasa nyaasi alatti afaan banuu ilmaan isaanii akka garii as jiru biyya namar siif galee bulukkaa si geggeessina asitti afaan banin qorichi wanni ta'uu qabu isa sani amma waraana nama jeesee janaazaarra taa'ee ilma ofii namni seenaa akkana jedhamu lafee lafatti arge lafee kana abalu jedhee biyya kun danda'u lafee kana warri kaleessa eengadda ummata walgahii walib baaftanii abboo namni mootummaa sin barbaadu harka kennaa kun du'a jechuu akka ta'e beektaniirtan abboo namni meeshaa mootummaa fuutaniirtan deebisa kottaatee harka kennaa dhageeffadha akkas jechaa jiran kana kan jechuu jiran xiqimii mataa ofiitii fi abaluu haa dootu jechuudha nama ummata ofii adabaan afaan kee qabattee mana keetti galtee taa'uu yoo dadhabde namni tokko mootummaa minishaa ta'uun wahuma jiru biyya tokko irratti abbama biyyaatu minishaa tahee lafa eega abbama biyyaatu ani biyya biraatiin irratti fuudhuurra abaluu minishaa ta'uu jira abaluu akkas ta'u kuni dhugama lafa jiru liqaambarii ta'uu jira kuni dhugama lafa jiru dhugama walitti mina ganda tokkorraa abbama biyyaarraa kan abaluu ati kumitee ta'e jaanii irra guddeessa gariin abaluu faan nurratti taatee daaraa nu godhuurra aanumti ta'uu wayyaa gandi wal qabee abaluu ati nu ta'e jaan kaan hidhataa gandaa maal ta'a jechuudha kuni wahuma jiru maalifi hojiin kan kee muhaddada yoo namni wallolee namoota san qabdee mootummaa poolisii bira geessitaa yoo rakkoon adda addaa uumame akkas gootaa achuma keessa erga adda addaa sitti ergatanii namoota simiinsisanillee inni sun basiixa har'a garuu uduu uummanni kan kee du'u agartu waraana nama kan kee ajjeesuu dhufe du'u agartu ka'ii harkatti kenni qawwee fuudheen jira jedhii himi jettee ani rakabooti ani sheekicha ani abbagaarii ani nama beekamaa mandura ummata dura dhaabbatu amata meeqa wayyaaneenis gaafa dhufte liqaambarna godhatte abaluunis waradaana godhate maarroonis jettee of ummata dura beekamtiin qaba jettee har'a afaan bantu har'a yeroon du'a keetii gaheera rabbiin umrii kee haa gabaabessu harkuma jagna takkaa irratti warri bosona sheentanii har'a ijoollee keessanii adda baatanii rakkoo gurguddoo keessa jirtan rakkoo teessan abbaan hammeessuu jiru warra tana tarkaanfiin irratti fudhatamuu qaba warra har'a ummata walitti qabee abbaan biyyaa adabaan mana gadee jiraatu ni duumalu ani ijoollee kiyyan guddifadha waan akkasittiin jiru jedhe diduu duuba danda'u dhufee ummata dura siniif galee dhufee ummata dura dhaabbatee nama qabsiisuu jiru nama du'atti gaffa'aa jiru dugda qabee warra san irratti tarkaanfii fudhatuun har'a jaalattanis jibbitanis barsiniti meeni gaafa tokko liqaambariin ganda tokko nama 80 qabateeti bosona bu'ee jira nama 80 gaafa san warra abaawodha warra yookiin warra bosona jiru kana hanga ofii danda'e hanga namoota kaaniin achitti isaan beekaniin akka lollee waraanni sin loluu dhufe hin jiru abbaa biyyaa giddiin oofu jiran qawwee sin irraa fuudhama jedhaniiti akka lolle maqadhaa karaarra abbaa biyyaa warruma sin irraa nyaataa jirtanii obboloma keessan ilmaan mabbeeraa keessaniiti waliin qabanii shanee barbaadan jedhanii ni geessu jira akka lolle maqaa jala isaanillee akkas jedhanii nu gaafatan akkas jedhanii abbaa biyyaa gaafatan namni dhufuu jiru waraana moo warruma dalgoo hidhate keenyaati laa warruma dalgoo hidhate keessaniiti hin lollu jedhanii baqanne jedhan gaafa lola boor kannaa wallaahi hin baqanne jedhan duu baqatanii dhaaman hin baqanne namni dhufe guutuun namoota nyaata nu kennaa ture namoota keenya hin baqanne jedhan warri adda bilisummaa oromoodha gaafa lola boor kannaa nuureen dhaame nuuree muheedha dhaame faayoo beektan maaliif ummata walitti hin buusinaa ummati walitti buunaan rakkoo akkasiitti uumamaa si jedhuun walaakin amma garuu dubbiin tahamuu jiru wal ajjeesisiisuu waan taheefuuhu irra guddeessi ummataa immoo ofirraa taa'eera ummatuma muraasaatu dadhabameera warra fuuldura afaan godhan bitadha jedhee har'a ummata ajjeesisuu jiru isaan kanarratti isin waraana biltsiginnaa loluun dura isaan kana yoo loltan waraanni biltsiginnaa kuni abaluu ilma abaluu jedhama ammaan dura shanee ture gaafa waraanni asiin darbu qawwee hiikkateera
jedhee si himuu hin danda'u. Dhufee gandatti walis hin qabee kottaa sin hin jedha walis hin qaba namni qawwee mootummaa fuutaniirtan baasa namni dubbatuu danda'u sin keessa jira nuti qawwee mootummaa hin fuune waraannis harkuma qullaa ka darbu agarre waa tokkos jenneen beeknu nuti qotee bulaadha ummata keenya najjeesinaa jedhee sinirraa dubbata galtan. Afa colleen asi keessaa baatee jirtanii beekna sin beekna kijibanii jechuu gaafa san albahanii dhokataniiranii nama qawwee fuudheef nama maalii quban qaban. Maal qabdaa si alaata komentii asii ala deemtee arrabsitu kan siif galee maal quba qabanii eenyu akka qawwee fuudhee eenyu akka maal ta'e lafaa ka'anii abalufaatu qawwee fuudhee abalufaatu maarroo jedhee jettee har'a ummata kana dura dhaabbatte barin kijibdiiduu waraanni kun achi deeme nama danda'ee salaamu aleekumii jedhu miiganda kee deemteeti dhugama jirtu walitti himi nama kaleessa baaduu mana namaati kadhatu turte wanni dhufnaan manuma sanirra baatee wanni hiikte namni tokko abalufaan gudii baaduu mana abaluutii dhuga sen irraafatee mana warra abaluu diigee jedhe tokko barana dubbiin sun hedduu na ajaa'ibdi malti baaduu mana namaatii dhuguu turetu manuma baaduu irraa quufe dhaqee mana diiguu deeme bara darbe warra akkasiisan dadhabne warra akkasiisan yeroon ofirraa loltan amma gaheera isaan loluun ammoo bareen guurratanii gooraa gooratti miti la waan laaqxee laaqaa ooltee lafee nagaha jettee gaashin gara maatii ofii galtu gara bakka deebiin qabneetti erga kana wanni nu baasu kana booda kana wanni walloo irratti dalagama guyyaan kun ni darba hanga darbutti nama ajjeesu malee nama du'uun ta'e indu'in kalaas kana booda inni shakkamteettun shakkama jedhamtee maqaan kee dhaameeru baafadhu hamma bakka dandeessee baafadhu nama tokko ajjeesii du'i harka qullaa deemtee marataan fuula hidhamtee du'in shirrixiin irraa hiikamee namni fuulatti hidhamee du'e laa akkas ta'uun qabu ilmi dhiiraa du'a kana gaggabaabessuudhaaf ammoo du'a kana gabaabessuudhaaf Abiyyi Ahmad maal jedhe waraana Tigraay gadhiifnee kan deemneef jedhe gaafa dura Tigraay deemu ganda kana wanni tokko hin jirre jennee yeroo eegnu waraana xiqqoo tokko asit dhiifnee yeroo deemnu gadi yaa'anii asuma abbamti biyyaa ajjeesaa jedhe irraa wallaallee baafannee jedhe dhageefe kanaafuu abbaan biyyaa lafarratti akka qaayibbuu ol garagalee nama idda taanaan lafa qaayibbuun kee baay'atu keessa deemuu jibbeeti gadhiisee deema namni waraannis ni deema maqaa nama hedduu nutti ergan abalu har'a akkana jedhee abalu har'a akkana jedhee har'a walgahii irratti abalu akkana jedhee ija wal qabannaa warri waaloo mootummaa fuutaniirtan baasuu qabdanii ija wal qabannaa barabboo jedhe jechuu ija ummata isaa dandahee laalu waraana mootummaa ija kee laalaati maltii ija bishaanii kan dandahee bar akkana hidhee ija keessa dhiira akka isaan laalletu akkana jedha har'a ummata keenya dura dhaabbate ummati keenya sodaatee qawwee nurraa hiikanii kaan nu jeessan jedhee inni ummati gabareen afaan nagahaa qawwee mana dhoksee harka qullaa ulee qaqalloo qabatee dhufee walgahii jedhee ta'a dhageeffadha ummata kan har'a sodaatteetti maal fiddii jedheeti maltiin dhaada har'a dura dhaabbatee jedhan tokko ija wal qaban akka jettan kanan miti quba qabdan bakka abalufaan jiranii baasa qawwee mootummaa sabbaan fuudheeru asuma jira sinii hafa siyataniirtanii akkas jedhee ummata sodaachisaa jira maltii keeyzaraan ganda keessatti uumamuun malee jechuudha warri kana jedhu har'a aangoo warra mallayyoo uffateetiin itti boona hidheeti malee biyyan qabu gara laafummaan warri akkasii wajjin jiraatus hin qabnu kana booda jaalatus jibbus maltii gaafa tokko bajaajiin deemuu malee makiinaadhaan gara tokko deemee hin beekne immoo gara deemuu hin beeku kijiba isaati. Saaxilaa namoota akkasiisan saaxilaa miidiyaa irratti haasa'uu miti saaxilaa nama saaxilamuu maletti abbaan har'a akkana jedhe saaxilaa inni biyya keessaa wal saaxiluu rakkoo qaba warri walgahii irratti dhaadaa oolanni uummatatti dhaadataa oole garuu barannee obboleessaa balu fa'aatii shumaa balu fa'aatii inni jedhu hafuu qaba kana booda kalas inni sun du'i laman jiru waraana bilchiginnaadhaa waan takka abaluu fi abaluu addaan hin beekne shaneen ajjeessa jedhee dhufe ajjeesuurra kudhan ajjeesuurra tokkos akkasii ajjeesuutu
umrii nama keenyaa yookiin du'a nama keenyaa oolchu. Akkas qorichi gantuudha san jechuudha. Kuni ganuudha. Ganuu sihitti du'a faradee ofii jiraatuu barbaadudha. Abalu qawwee mootummaa fuudheera jettee har'aggaa maqaa isaa dhoofte boru fuudhanii rashanan. Waraana du'eessitu ajjeeseera jedhanii. Ajjeese moo ajjeefne inni? Ajjeese. Kanaafuu nama ajjeese biyya keenyatti inuma ajjeesan beektan sila laga bahee achiin baqatee siin baqateeti malee. Warri namni keessan jalaa rashaname irra guddeessa warri rashansiise warra san tahuu beeka. Warra san tahuu beeka. Walgahii eessaa irratti guyyaan 3 darban kana akkam akka jedhu turan akkamitti akka dhaadatan ammaan dura eenyu ka qabsiisan booraa kee deemanii mana eenyu ka qabsiisan mana eenyu ka fattashiisan abalu gaafa qabamu eenyu ka dhaqee qabsiise kana hamma nu bira gahetti sinii himna. Maltii feesbuukaati himmi kan himamu kun dhiira garaa dhiigaatii himama kan garaan dhiige saniif himama gaafa san agarra bakka shingeessu. Akki Oromoo lubbuu Oromoo Walloo itti baraaran gantuu achi keessaa irratti tarkaanfii fudhachuu fi ummanni dahoo bosona godhatee manarraa maqee warra sajjeesuu dhufe akkuma nama du'uudhaaf dhufeetti of amanee najjeesuu dhufe jedhee du'aa ajjeesuudha. Achiin booda ofuuhuu irraa dhaabbatanii gara magaalaa deebi'anii akkuma warra kaanii seeraan gaafatuu jalqaban namni badii qaboo jiraate. Har'a na sodaatteetti maal fiddi jedhee keessa taa'ee janaazaarra ciisee ajaa janaazaadhaa dandahanii irra dhaabbatanii gantuu fi maltii fuudhanii xiyyitii kaartaa fi maaliidhaan goyyamsanii aangootu sii kennama abalutti maalloo sii jedha jedhaniini kamisee taa'anii buchulloota isaanii birri hiruu turaniin nama bitanii waan meeqa godhan. Kanaafuu asirratti zimu waliin jechuun walirraa usuun hafuu qabdi. يولي طلبات الضيوف يمكنك السماح للمشاهدين بإرسال طلب الدماء. أوكي. أي من جرى وري لفتن. وري والله تلا تموكم. وري والله كتا. جزئين نقل شيء شو ترى تكو سيدوي. كم براين. Politikaan kubbaa miilaatiin miti lawaan walii beeknurraa politikaan kubbaa miilaa miti kan yeroo hunda uuma tokko deeggartu. Ani Barcelonaan deeggara kalas yoo gaafa inni muhatames gaafa muhates Barcelona man deeggara. Akkas jechuun miti. Ani Manchester man deeggara gaafa muhates gaafa badii dalages osuma maanoo agarru oduma faawolii agarru miti nu jibbaniiti jechuu duun taane. Kun dhiiga namaati. Dhiiga namaa immoo haqa jiru dubbataa namni. Haqa jiru dubbatee jechuun namni. Siniif galee waan ittiin taphanii miti. Dubbii taphaa bira jirtu miti. Namni informationii waa'ee walloo nuu kennu malee hin jiru. Kan jaalateefis kan jibbeefis wanni har'a keessa jiru kun ni darba. Kuni bakka hedduutti kan rakkinni kun kan jiru karaa kan warra kaarrayyuu waraanaan aggadaa jiranii akkuma kana itti bitanii waan meeqa jiranii Oromiyaan irra baay'inni lafni isaadhaa hattuu fi shanee fi jinnii jedhamee abbaan biyyaa guutuun akka hattuutti reebamaa jira. Kuni guutuun jaalatanis jibbanis ni darba. Mootummaa tokko kanatti miidhamtu gaafa namni baay'een harka dha'uuf inni mootummaa gaarii jedhamee addunyaan guutuun beeku. Agartanii
akka gaafa warri musliimoota Itoophiyaadha waccu sana agartanii gaafa san mootummaan Itoophiyaadha dhaaduu jira jechuudha dinagdeedhaan as gahee achi gahee jedhe namni beekuuf hin jiru musliimoonni Itoophiyaadha hedduu akka musliimoota addunyaadhaa kana qawwee kaasuu fi seefii kaasuu waan hin beekamneef namni sha'anii isaanii ol qabeen haasa'u yeroo akkasii san fa'aa jechuun namni miidhaan hedduun kan irra gahe. Yeroo ammaa kanatti mootummaan Itoophiyaadha ka jaalateefis ka jibbeefis mootummaa ta'ee qaxxaluu hin danda'u mootummaa ta'ee itti fufuu hin danda'u boru saalfanna garuu warri waa jedhu jirtan warri uummata dura dhaabbattanii waan uummata ajjeesu keessumaa keessa waan karaa baatee kana dhagahu jiru karaa dawweetii dhagahu jiru wallahi boru akkamitti akka wajjin jiraannu abalu gaafa du'e abbaan mana dhaqee qabsiise abbaan nama qawwee fuudhaan abbiyee ka jedhu ture sihi dhugaa jirtu ijoollee isaadhaa ol guddatutti itti himna abbaan gaafa abbaan kee du'u ajjeesisiise abalu jennee si himna abadan gaafataman qabnu rabbi biratti yoo isa ajjeesisuu dhabde kan biraa ajjeesifteetta jumlaa ummata ajjeesifteetta karaa qoriitii fi karaa harxummaadha karaa caffaaruubitii kana gara magaalaa kana ammoo kun kan jiru ammallee buchullee ummata dura fiigdee dhaaddattu gaafa guyyaan nagaa dhiira koo fiidhaatti dhaaddatuu dadhabdee har'a makiinaa mootummaa teessee dhaaddattu ni darba guyyaan kun ni salphatta jaalattus jibbitus abbaan biyyaa kan lafa sanirra tafee boruu fuula kee wal argartuun achuma jira gara takkan deemu ka du'e ka hafe firri isaa yoo kanafu tahe waliin jenna. Siniif galee warra walloo keessa warra walloo namni carraasanii kennu informeeshinii haarawaa ka qabdan dubbiin bakka walii himatanii fi walii dirmata waan ta'eefu warra walloo ummata keessan hin mitinne kun ummata keessan aduun taane kun ummanni keenya ati warra abbichuuti dhaqii abbichuu gargaaree haadhatu dhaamee fi mootummaadha. Okay. Ergaan kiyya kanarraa kana fakkaata. Waa'ee abaluu mootummaarraa bahuu fi abaluu wantarraa bahuu fi abaluu hidhaarraa bahuu fi abaluu hafuuf jedhutti namoota akka warqiitti Oromoon fuula dura taa'anii Oromoodhaaf bu'aa gurguddoo buusuu danda'an kan akka Jawaar Mohammad kan akka Baqqalaa fa'aa namoota gurguddoo hedduu siyaasa Oromoo keessatti Oromoon siyaasaan badhaadhaadha. Namoota siyaasaatiin jechuudha. Kanaafuu namoota akkasii qabaatu keenyaaf utuu hidhaa bahanii uummata kanaaf maal akka tolu manuma isaaniillee ta'anii ta'uu yaadanii gaariidha itti gammanna. Walaakin waan isaan bahanii har'a fidanii jiru. Isaan nu gadhiiseef ammoo mootummaan Itoophiyaadha waan haarawaa godhanii waan haasa'u nuti. Durumaahuu isaan kan hidhamaniif hamma filannoon darbuufi. Sibiilee filannoon hanga darbuufi. Kan hidhaman har'as borus mootummaan har'a jiru mootummaa afaan nagayaa beekuu miti mootummaa sirna demokraasii beekuu miti mootummaan har'a jiru mootummaa akkamiiti mootummaa abbaa garaa mootummaa humnaan buluu barbaadu mootummaa waan faannoon naannoo Amaaraa irratti kenne dalagu Oromoo ajjeesuu fi balleessuu keessatti lakkoofsa tokkoffaarra mootummaa jirudha. Kaleessa Oromoon diiggatuu qabdi Oromiyaan du'eera qarbuu qabna warra jedhu nurra caffarsiisanii yeroodhaaf ammoo abaluu faahinee jechuuf amma deengadda hedduu isaanii tokko hidhaa guuraniira. Ni baasu. Boruu erqii jedhansanii hin baasu. Warra Mangistuu Hayilamaariyaam warra du'itti faradamee ture kan wanni Itoophiyaati miti. Seeruma Itoophiyaati miti. Seera akka deeggarame qayyarame kan baasanii kaleessa nurratti caffarsiisuu jira. Mita baloo qanxes warra jedhu sana. Kanaaf ergaan kiyya kana fakkaatti wanni jiru dubbii ganda keessaa tana nuu qaba. Wallahi qabsoon keessan inni guddaan kan tahuu qabu warri har'a garaan sin bobahee bosona jirtan warri har'a obboleeyyan keessan ilmaan irraa midhaan qotatanii baraan gahe manatti dungashatiin bosona jiran sababni guddaan tokko diqaalota ganda keessa yaatee maqaa nama laaqtu sana isaan kana
lolli keessan gara isaan kanaa ta'uu qaba. Mana isaanii beektan, karaa isaan irra bobba'anii galan beektan, wajjin jirtan, yoo of qusatan, yoo of hin qusanne waraana kaambii toshatee karanni deemuu fi karan dhufuun beekne ganaa barbaadanii irra gahan loluurra isaan kanatu laafa. Isaan kanarratti tarkaanfii fudhatamnaan tokko lamarratti gaa warada tokko irratti tarkaanfiin fudhatame inni kana daba mana galee ta'a gaafsan isin nagaa taatan. Gantootaaf ergaan ani qabu har'as du'a kasiniif jiru burus saala akkuma duriitti abalufaan akkas turanii daanyaa turanii barra abalufaatu turanii jedhamee waasanii darbamu miti abadan namni du'eera namni dhumeera ilmaan qacalee lafarratti bara 5 fi bara 6 lafarra